Aymini arka cabacabaa dhufte ka haaluma fiixeen egaa waan baay'ee waliin dabarsanii irratti argamuu qabdidhe bilbilee fi jechuudha. Arka ishee cabacabaa dhufte jechuudha. Tokko miidhanii yookiin immoo tokko gaddisiisanii gammaduun kun hin danda'ama jettee yaadda iyyuu hin ta'u. Aymii fi Buruuk adda hin baani yeroodhuma eega waan hundumtu malee. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan sinin jechuudha. Itti yaade miti jechuudha. Kananii dhufee garummoo fidinaan jettan jechuudha. Kanaafin dhufee sinin jechuun jaaladha. Egaa iyyuuni Buruukii fi Aymiin adda bahuu isaaniitti gammachuurraa kan ka'e har'aa 300,000 galuu isaadhaa fi sarpiraayizii gochuu barbaade gaddarra waanta tureef gammachiisuuf fedha jettee jechuudha. Sini galee kana gochuun ishee akka gammaddeedha jechuudha. Adda bahuu isaaniitiif kaleessa kan isaan adda bahanii boqonnaallee osoo hin laatinii fi har'a gammachiisuudhaaf yeroo ishiin kana yaaddu namaaf hin galaa jechuudha. Akka ishiin jettetti immoo ani kana dura isaanii araarsuudhaafis yaalee ture garuu immoo hin taanedha kan ishiin jette jechuudha. Aggaadhaam yookiin immoo kana sababeeffattee itti siquudhaa fi namni biraas immoo abbaa mucaatii hani jedhee dhufee ture itti maqaa isaa dhufteettidha. Garuu samitii abbaa mucaayii kana abbaa mucaa gochuudhaa fi jira isaadhaan abbaa mucaa nan godhadha. Akkasumas immoo maal jettee mucaan yeroo dhalatu abbaan hin gammada isa liji siwwallad abbaatu dasila waalisadhan sana muuziqaan sun otoo aziraate baay'ee ariifiidha kan ishiin jechaatu turte jechuudha. Kennaas illee bittee fitoo jirti warqeedha fakkaata jechuudha. Sana booda egaa yeroon dhufaati isaa yeroo ga'utti gadi bayanii jechuudha. Fiixeessuun dhaqeessa fidee innillee gammachuu isaan barbaada. Anis illee jedheetoo ture jechuudha. Waan baay'ee waliin dabarsaniiru beekamaadha kun jechuudha. Achiija qabee gaafa inni fidee dhufu ishiin turte jechuudha. Kokkeessaatti keessee fi jechuudha dhiifama ishee dhaggeeffachaa naasawaatti jira jechuudha. Gaafa kana maalidha jedhanii jechuudha. Eessas nageessaa jirta jedhachaanillee ture jechuudha fiixee sanadhaanii. Sana booda gaafa jarraa of kaasu isheen mormatti keesseetoo jirti. Maalidha wanti isin gochaatoo jirtanii gaafa inni jedhu kotta akkanuma siqii ol darbii jedhaniin jechuudha. Mucittiin jetteen hiyyuun ishiin jedhamtu ol darbame jechuudha. Erganni ol darbeedhe ani yeroo kanadhaanii oma tokkoyyuu nan barbaachisu. Dubartii kamis nan barbaachisu. Jireenya mataa kootii jiraachuudha kan na barbaachisu. Dhakanii inni jedhe jechuudha. Aymii faana kaleessa akkasin adda baatanii argeetu jira. Isa kanaaf iyyuu immoo ani immoo si gammachiisuu barbaade. 300,000 galteetu jirta jetteen jechuudha. 300,000 fi 25,000 jedha yuutuubiin isaa jechuudha. Sabskiraabiin isaa dadhabbii yeroo dheeraadhaan boodadha jedhameellee dubbataniitoo jiru jechuudha. Isa sababeeffattee osoo hin taane ittiin miqnaata ittiin si argattudha jechuudha. Siifillee si galeetoo jira jechuudha. Innis kana sababeeffattee natti siquu barbaaddeeree jennaanii yoo na argachuu barbaadde yoo na feete yoo na jaalatteetta ta'e karaa seera qabeessaadhaan dubbachuu yookiin immoo natti dhiyaachuu hin dandeessa turte. Ati garuu karaa natti dhufte karaa gaarii miti. Amma immoo Aymiis si'iinis hin barbaadu. Nama maqaa Aymiis iddoo kanatti natti dhawu nama tokkoyyuu hin fedhu. Nan barbaachisu. Oma tokko gammachuuyyuu nan feesisu. Osoo inni jechaatoo jiru bakka mucichisi fiixeen sunis sa'aatii bitee fi sa'aatii godheef jira jechuudha. Egaa isin immoo kana na yaaddanii gammachuu godhaa fi wantoota kana hojjechuun keessanii baay'ee gaariidha. Natti toleetoo jira.
garuu yeroo kanatti immoo yeroo kun qophaa'u hin turre sa'aatii kanatti ennaan bakka ishiin tuttuquu barbaaddee gadda kee hin fedhu akkatti dhiphattu hin fedhu si gammachiisuudha kan hin barbaadu kallattii hundumaanuu osuma ishiin jedhanii oduu odeessanuu jechuudha hin beeku baasawwee jechuudha keessaayyuu inni furdaan sunii fi fixxeen sunii akka ayimiin dhuftuu hin beeku fakkaatana bilbilamee fi inni gadi bahee jechuudha gaafa ishii fidee dhufu ishiin harka ishii chaap gootee madarakiitti ol ba'a jechuun waan jettuun fakkaata jechuudha. Sanaa booda bakka waaw gammachuu keessan ibsachaa jirtu maal jedha 300 jedha garuu wanni isaa beektaayi hiikasaa beektaayi akkamitti akka dhufe beektaayi jetteen jechuudha. Iddoo hundumayyuu iddoo namni jiru hundumatti iyyuu bakka zaawwi jetteetu holgaluu duwwaadha kaahati kanii jetteen jechuudha. Simiti kan na waame obboleessa kiyyaadha fixxeedha kan na waame isa kanaafiyyuu maalidha jennaani achii keekii kana xuxuxuxxee qaqammasuu jalqabdee akkuma kee dhagaadha muka jedha jettiini achii booda jechuudha basak goote harka ishiitidhaanii sana booda jechuudha itti facaafte intalatte jechuudha. Maal ta'utti jirta akkam ta'utti jirta haymii ani fati xumurreerra miti fin'eerra miti jennaani iddoon an deemu hundumana wajjin deemtaa jennaani anumaas irraayyuu hin fedhu si irraa anumaayyuu hin barbaadu umas barbaade miti kanan dhufe jetteen jechuudha. Yeroo kanatti bakka nasifachi jedhee nan baallee jechaa ture durallee hin fedhullee jechaa ture jechuudha. Yeroo kanatti qo'ee turi minamna jedhaniini giddumaan gaafa dhaabanii jedhan jechuudha. Ishiin magaaltii walitti kakakka'u inni tasgabbaayii maal ta'utti jettaa jettiin oomayyuu ta'utti hin jiru fataadha gammadaa jirtu miti sapiraayisidha miti jechaanii osuma jiranuu jechuudha. Hunda isaanii dibde hunda isaanii dhiira dhugaa rabbii haimiin kun gootadha dhugaan siniin jedhena hunda isaanii dibde jechuudha. Asirratti jechuudhaan akka kiyyatti iyyuu